Hadha meeshaa qarshii 45,000 650 bitamee gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa namoonni meeshaa ajajachuu barbaaddanii akkasuma immoo laayikii namoonni na godhattan jazaakumullahu khairan. Ammas laayikiin keessan ana waliin jiraatu laayikii na godhaa viidiyoon kun akka sheer ta'u na gargaara jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah. Nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. Egaa viidiyoon dheengadda wayii mafarrashaa wayii agarsiisa. Akka kona dhawwattee waan akkasii namni namatti naafa jedhe irratti irra hedduun keessan yaada keessaanis koomentii irraanis naa kennaa turtanii galatoomaa ulfaadhaa jazaakumullahu khairan. Yaanne jechuun namaaf bootaan kenninii hojii keetti fufi jedhaa turtanii jechuun namaa fi bootaa kennuu yookiin waan akkasii osoo hin taane meeshaa birrii 200 wayii qopheessee fi manaan ga'ee fi birrii irraa hafe wayii na dhowwattee turte. Yeroo sana jaarsummaa waan akkasii dubbataa turre shanfar saaliyaan akkuma wayii narraan qabdu maal jettee na dhowwattee turte. Sana keessan aarii sana keessa viidiyoo sana irratti dubbadhe. Subhaanallah, namni yeroo hammaa kana jechuudha namoonni tokko tokko rabbiin sodaadhiisne irra guddaan miidiyaa sodaachuu jalqabe jechuudha namni. Annaa sana booda falmii meeqa booda jechuma tokko fayyadamnaan maallaqni koonaa deebi'ee jira alhamdulillah. Malee ani namaa fi bootaa kennee haasaa namaaf bakka kennuuf miti. Silaayotuu namaaf bootaa kennanii haasaa namaatiin deemamu ta'e fuulduratti hin tarkaanfatamu jechuudha yeroo tokkoyyuu. Kanaafi sanaa miti meeshaa si wajjiniin hedduun ta'aa bee hojjechiisee fi hanga manaa geessee fi sana booda yeroo waaqni ofii nama dhowwatamu hedduu namatti dhaga'ama. Kana keessan dubbadhee egaa jecha tokkitti fayyadamnaan jechuudha alhamdulillah maallaqni koonaa deebi'ee jira. Innaa egaa wantootni tokko tokko yeroo nama qunnamu miidiyaattiin kunis bareedduudha yeroo tokko akkasii. Garuu namoonni tokko tokko akka namni nama namannee nama godhu jechuudha. Inshaallah anaaf kan kana booda barnoota guddaa naaf ta'a. Baroodha wanti ta'e baga ta'ee isa sichitiif adaba jechuudha. Akkasii dhiifamaa sumaanii karaa gatii meeshaattan isin dabarsaa. Meeshaan kun gatamee kan inni deemu meeshaan kun asuma Jimmaan keessaa gatii isaa tokko tokkoon isinitti himaa. Jalqaba irratti kunoo rakabootii xibabii jechuudha. Baay'ee tokko kan bareedaa ta'e siinii wajjiniini. Rakabootiin kun egaa gosa baay'ee qaba. Kun kan cimaa bareedaadha. Kan callisee asumaan duudaa wayii jira. Sun gatiin isaas illee rakasaa. Guddinallee amma kanaan qabu. Ilaalaa kuni siinii 12 fudhatee asiin 2 wayii achiinis 2 wayii ni fudhata. Egaa akkuma akka maamaxii abbaati jechuudha. Innaa siinii darzanii 2 jechuudha. Siinii xibabii darzanii 2 obboleettiin keenya kan isiin ajajatte. Siinii xibabii darzanii 2 kun akkuma argitan tokko keessaa baasee jira. Darzanii tokko immoo kunooti jechuudha. Darzanii tokko kunooti. Darzanii tokko keessaa baasee dardareen jira. Siiniin kun darzaniin isaa 250 darzaniin firiin 12 jechuudha. Wantumti asirra jiru kun maankiyaa kana malee. Maankiyaan kun firii 12 maankiyaa shaayitii birrii 100 kanatti darzaniidhaan. Naa wanti isinii galuu qabu as biratti ani meeshaa isaaf darzanaati jechuudha. Astaayitiidhaan kanan hin bitu. Na gabaarraa isin bituu dhaqxanii yookiin kana gatii isaa ol kaa argitanii lakkaa saaliyaan isa gatii adda gadaanaa bitaa turte jechuun keessan. Walumaaliif yeroo baay'ee asirraa meeshaa akkuma kanatti kooppii godhamee yookiin iskiriinshuut godhamee namaan fayyinaa bitaa waan akkasii jedhama gatii wajjin itti himtanii. Wanta akkasii fayitu jira. Sun rakkoon qabu. Garuu meeshaan kamiyyuu sadarkaa qaba. Asumaan kan isin beekuu qabdan. Innaa rakabootiin kun kana fakkaata. Maateriyaaliin isaa kunuusii kana. Kunuusiin kun kan ixaanaati. Kun kan jabanaati. Kun egaa akkasumaan kun jarri kun foormii dhumaa fi innaa rakabootiin kun siinii malee birrii 2,600
baay'ee tokko as ta'eetidha jechuudha. Inni zimbiloon kun borsaa ta'u wayyuu 2,000 wayiiti amma. Nimti hokka opposoo wayii jechuudha. Kun immoo badaa bareedaadha. 2,600 jechuudha rakabootiin kun. Hin bareedu maashaallah. Suuraa minaamini miti namoonni tokko rakabootii kana kan jira kiristaanaa fayyise'a. Yaani waan addaa wanti inni ofirraa qabu jira natti hin fakkaatu garuu wallahu alam maalan beekan. Yeroo kana fayyadamu la suuraanis laaxifa. Wanti irra jirullee sana fakkaata waa suuraa si'illee namaa wayiillee hin qabu ofirraa. Akkasii tiyaansuudhaanii as biratti jookii fi burcuqqoo maayikaadha kun hin cabu. Innaa maayikaadha badaa bareedaadha burcuqqoon kun akkuma argitan jookii wajjin jechuudha. Jookiin siisillee maayikaadha. Yeroo jalqabaaf bite jookiif burcuqqoo kana hin jirullee Jimmaan keessa basuuqii tokko hin jiru. Duraan dhufaa ture hin badee deebi'e. Innaa falaanan barbaade argadhe jookiin tokkoo fi burcuqqoon 6 kuni birrii 2,500. Akkasii tiyaansuudhaanii sarvisii baay'ee tokko bareedaa ta'e maashaallah badaa kwaalitii bareedaa kan ta'e jechuudha sarvisiin kun. Kan isiin na biteettee natti ergite kan biraati garuu an isa irra wayyaa kanan biteef. Kun siin kun isii bicuudha. Sii sadaffaa inni kun isa guddaa tokkoffaadha baasni keessaa. Inni kun isa jiddu galeessaa. Siin kun isa bicuudha. Annaa walumatti sarvisiin kuni birrii 5,400. Kan gadi aanus jira kan kanaa oliis illee jira. Akkuma akkasaati gaamashaan hundinuyyuu tiyaansuudhaanii peermuzii kanaa leetirii 2 birrii 1,800. Kunis hisaaba baay'inaati jechuudha. 2,000 wayii yoo hisaaba chirichaaroo gabaarraa. Kunis immoo birrii 1,300 leetirii 2 kunis. Innaa badaa bareedaa. Akkuma argitan kun bareeduma qofa osoo hin taane qodaan kwaalitii ta'uudha. Irra guddaan bareedumni irra keessa wayii miti jechuudha. Achiin itti aansuudhaanii saanii raanii abbaa 5 kana 7 kun keddoon si keessatti haftee hunda ni hedheetan walirraan babbaasu hedheetan tokko jara kana keessa jirti keddoon kana. Innaa abbaa 5 7 jedhama birrii 3,500. Gosa abbaa 5 jechuudha. Achi kee baaskeettii uffataa kana isa tokkoffaa guddaadhallee cimaadhallee birrii 550 baaskeettichi. Achiin itti aansuudhaanii tirii kunii lakkoofsa 40 jechuudha kun tirichi birrii 250. Kuni lakkoofsa 50. Kun lakkoofsa 50. Tokkoon saatiin birrii isaarraan fadheera garuu birrii 1,000 wayii dhiifama harka tokkoon bilbila qabeen jira. Harka tokkoon immoo kana qodaan agarsiisaa ragatii ta'e jennaan isa amma dagadhee jira garuu birrii 1,000 wayii. Inshaallah viidiyoo tokko booddee kanan meeshaa wayiillee waraabu jira sana keessattan isinii hima jechuudha tirii kana. Gariin guddaan saasa kana lakkoofsa 50 kanarraa kaasee lakkoofsa 40 kanatti aansee lakkoofsi 35 immoo jirti bicuun kanaa gadi. Isiin kun lakkoofsa 40. Inni kun immoo lakkoofsa 60. Baay'ee tokko guddaa jechuudha inni bareedaa kanuma beetasabiin yeroo maatiin isin bira dhufee itti fayyadamuu dandeessanuu jechuudha. Inni tokkoffaa kun inni kun immoo wama nama 3-4-5 fayyachiisa. Kun nama baay'ee fayyachiisa. Kun egaa haadha manaaf abbaa manaa ijoollee nama 2-3 wayii tiif baqiidhaan isiniin jedha maashaallah bareedaadha. Egaa itti aansuudhaanii shelfii kana shelfii qodaa sirra dardarachuu dandeessu. Ala qodaa dhiqxan shunkurtii dinnicha waan arge sirra dardarachuu dandeessu. Akkuma barbaadametti itti fayyadamamuu danda'a jechuudha. Birrii 600 bicuun kanaa gadi illee jira. Guddaan kanaa olii illee jira. Haala kanaan osoo hin taane haala biraatiin. Kana birrii 600 gatiinsaa.
as biratti manqorqoraa kana birrii 380 manqorqoraa shaayii. Achiin as biratti maqrabiyaa daabboo yookiin kan biddeenaas akkuma barbaadan godhachuu dandeessu birrii 300 kun tokkoonsa. Kan kana gadiillee jira ciminaanis maaliinis bifa biraatiin immoo haala kan burcuqoo kanaatiin ta'es immoo babbareedaan jira namoonni barbaadan. Achi ka'ee kana fandishaa maqrabiyaa birrii 450 jechuudha kun. Achi ka'ee maammassiyaa kun firee 4 kuni gosa lama qaba. Kan qaqqalame kan affeelame immoo wanta ta'e wayii godhama garuu kun akkasa tokko wayii adii miti. Innaa birrii 120 fireen 4 jechuudha birrii 120. Innaa as biratti immoo maktafiyaa seerii kun guddaa bicuu jiddu galeessa walitti birrii 750 sadan kun walitti jechuudha. Itti aansuudhaanii masoobii safeetii birrii 300 safeetiin kun. Annaa masoobiin kun immoo akkuma argitanuu amma dabalee jira birrii 3,000 jechuudha. Masoobiin kun birrii 3,000 ta'eera amma badaa dabale 2,500 hanga 2,800 waan akkasii ture. Akkasii itti aansuudhaanii distii maajetii abbaa torbaa. Kunuunsiin kun sii bicuudha. Namoonni distii 2-3 waan akkasii bitattan irra isa kana wayya. Maaliif guddaa qabaa. Isa jalaa sanaan mandaanqoo lamayyuutti hojjetachuu dandeessu. Isiin kunis immoo badaa bareedduudha jechuudha. Isiin bicottiin kunis. Innaa distiin kan kanaa olis jira, kan kanaa gadiis jira. Keessatti distiin Taayilaandii kan jedhamu wayii jira. Inni badaa cimaa ulfaataa bareedaa isaati. Innaa kun maajetiidha. Amma dabalee jira. Kana birrii 6,800 nan bite kana. 7,000 nan bite isa kana. Isa kana birrii 7,000 nan bite. Garuu kaleessa wayii immoo kana nama biraatii bitee birrii 6,500. Isa kana 7,000 nan bite. Torban isaa jechuudha akkuma argitan. Achiin itti aansuudhaanii roottoo isii bicuu kana leetirii 220 isa guddaa kana leetirii 320. Inni kun guddaadha. Inni kun immoo achumatti qallattee jechuudha akkuma argitan. Isii kana birrii 2,400 nan bite. Isa kana immoo birrii 2,700 nan bite. Kana birrii 2,700. Isii bicuu leetirii 220 kana immoo birrii 2,400. Walitti daaisin 420 jira roottoon kun. Akkasuma kan biyya alaas illee jira. Kun isuma biyya keessaa ta'e isuma bareedaa isaati. Garuu gatiin isaa guddinaa bicinaa leetirii isaatii wal dhabaa. Egaa itti aansuudhaanii as biratti distii kanaan inni bira dabarfadhee cilfaan kuni maashaallah cilfaa isaa andanyaa bareedaa isaati. Yeroo inni qodaa bitu ani nagadaaf jedheen bita miti. Aree kun siin baasu siin awwaaxxa'u kun isa kwaalitiidha gabaan beekee qodaas akka kanaa hin bitu naan jedhu jechuudha. Akkasitti cilfaa kana tokkoon isaa birrii 200 lamman birrii 400. Annaa as biratti maankaa darzanii tokko birrii 300 firee jaajaa qabataa jechuudha. Birrii 300. As biratti distii lakkoofsa 34 distii lakkoofsa 34 kana distii kuni Itaalii jedhama akkuma argitan badaa ulfaataa bareedaadha. Kun na birrii 4,700 nan bite distii kana. Harka tokkoon danda'ee ol fuudhuun ulfaata.
እና birrii 4,700 distiin kun akkasii kana fakkaataa. Meeshaan hidha qabadhee dhufee gatii isaa gaa hundumaayyuu isinitti meera jedhee nabdadha wanti dagadheen jiru jedhee yaada. Kana fakkaataa meeshaan obboleettii keenya kumsaaxinii waan argellee qabdii hojjetamaa jira. Kun jalaanaaf dhaqoottee inshallah namoonni meeshaa ajajachuu barbaadanii ajajadhaa. Keessatti afata kana waan argee bakka barbaadan isinii qaqqabsiisan inshallah. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.